ستنا مراتي قوانا تدبير سرا لقد عليكو ستا جميرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام تندقني أمة ميديا أكم نجرتني وبلينكيا أشمار كفوني وروني من تبرا وردفتني سبكم جرتني تندما في سنو ربي نسنا إيجو نهندما ها إيجو. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. جسين كيس جركوني وبلينكيا إيمانا نغرباتشسا نما إيمانا قبات ربي نها تاسسو وبلينكي جسين كيس جركون دعائي ججبدو في إيمانا نغرباتشسا ربي نها رارمو سبحان الله حالي تجرو في أكي تجركوني هدو الفاتح أنا ما يسينو دبلتي غرو أكاتا نما تجركون باي نما سوداتشسا إيمانا جبانو برباتشسا du'aayi jabaa nu barbaachisa. Nama wajji jiraattee kophaa kan kee jiraattee rabbii kan keetiif kadhannaa kan kee hin dagatini. Rabbumti nu haa araaramu. Obboleeyyiin kiyya viidiyoo waraabuu yeroo baay'ee naan mijatu yeroo tokko tokko liivii zeenee banee dhiisa. Bakka kanatti na offolchaa isiniin jedhaa jireenyaaf jireenya biyya ormaati. Mana namaa keessa hojjanna haalli nuu mijatee akkaataa hundaan viidiyoo marree isinii gadhiisuun hedduu ulfaata. Yaa rabbiin haala nu haa mijeessu. Gaafa rabbiin biyya keenyatti nu galchee biyya nagaa qabdus nu godhee biyya nagaa biyya gammachuu biyya qananii rabbiin nu godhee gaafa itti nu galchee yaada bareedaa bakkee bareedduu waan isinitti tolu qabannee isiniif hinna. Yaa hangasumaaf nu offolchaa isiniin jenna. Obboleeyyan kiyya warroonni maatii nuuf taatan yookaan sabiskiraayiba san gootanii akkasuma laayikii gootanii akkasuma sheer gootanii rabbiin jazaa isiniif haa kafaluu. Galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Asumaanoo isin galateeffadha. Hundi keessanuu naa galatooma. Namoonni hangammaa sheer sabiskiraayib gootanii bakka kanaan nu geettanii hedduu naa galatooma hedduu naa galatooma isiniin jedha. Garuu bakka duraa san hin geettanii akkasuma koomentii babbareedduu jabaadhu jettanii yaada babbareedaa nuu keettanii hundumti keessanuu warroonni dubbisee ilaalla. Koomentii amaaruffaan barraaya irra caalaa amaaruffaan barraaya. So yeroo qabaadhe gattaa'ee nan dubbisa. Hundi keessanuu taankiyuu I love you amazagginaalloo hullum galatoomaa isiniin jedha. Shukuraan afaan biraatiin illee maal jechuu barbaade viidiyoo irra waraabame kana na offolchaa dhiifama isiniin jenna. Maalirraa ka'ee giseen keessa jirru kunii fi akka itti jirru kunii wallaahi dhugamatti du'aayi nu barbaachisa. Imaana qabaachuu nu barbaachisa. Mucayyoo kanarratti viidiyoo waraabuu kiyyaan dura inni offolchaa isiniin jedha. Namoonni ufafoo isii kaayetti amma irraa dubbachuu deemu kuni subhaanallah. Rabbi nu haa laaffisu. Rabbiin nu haa laaffisu wallaahi. Dubartiin dubartummaa gadhiiftee akkuma feete yoo awlaayina kanarratti taate anumaa isinuu dabalatee haalli jiruu fi akka itti jirru kuni hedduu nama sodaachisa. Hedduu ulfaataadha wallaahi. Nabziyaa tana waa hedduurraa namni qabu dadhabee ofittiin taphata jechaadha. Awlaayini kanarratti nabzi ofii tana waa irraa sakaaluu dadhabee ittiin ofiin taphata jechaadha. Ka harkaa qabdu quraana rabbiiti. Ka muuziqaa rabbanatte muuziqaadha. Muuziqaanii fi quraanni rabbii waliin meelu. Astaghfirullah alazim. Munaafiqa onni akkanaa kun rabbi nuu haa dhiisu. Rabbiin isiisa haa dhiisu isii haa qajeelchu. Takki achi citteen cinnee takki as citteen cinne jechaadha. Quraannii fi muuziqaa waliin meelu. Rabbi isii haa qajeelchu. Anaa isii iyyuu haa qajeelchu. Yaa wani ulfaata. Kanumaaf akka itti jirruu fi haalli itti jirru kun hedduu ulfaata wanti jedhuu fi namni quraana rabbii barataa wanti dalagu waa hedduu dhugaa dubbachuudhaaf alhamdulillahi rabbil aalamiin. Toora miidiyaa kanarratti haga quraana rabbii barachuu eegalee waggaa tokkoof walakkaa deemaa.
jidduu kana keessatti alhamdulillahi rabbil aalamiin yoo akka tasaa waan qara dura dogongoraan jiraadhus namni quraana rabbii ka baratuu fi gabaa lama daldaluu miti. Gabaa lama jechuun asiin quraana rabbii barataa, asiin muuziqaa hordofaa, asiin waan rabbiin irraa nu dhoogge dalagaa kana hojjechuu miti. Ati gaafa wallaalaan waa daladde gaafa diin rabbii usuun baratin wallaalaan waa daladde wallaalli cubbuun qabuu jedhan. Walaakin irraa yoo toobatte amma hoo uduu garanaan sitti qaaqani garanaan si keessaa yaa'ee gabaa lama daldaltu. Ufiini baratta, ufiini gajafta. Ka barattu diinii rabbiiti, ka gajaftu muuziqaa. Yaa subhaanallah, daraan maasit ofirra baay'iste malee wanti si fayyade takka hin jiru jechaadha. Nabziyaa tantee tana waa lamaan gaafa sakaalte kisaaraa taate. Mee sheer godha namoonni sagalee kiyya kana dhageeffatan sheerin tun nama bira geetti. Like illee naan godhina, subscribe illee godhina, sheer godha sagaleen kiyya kun akka namoota akkanaa kana bira ga'u jechaadha. Irra hedduun shamarranii nabzee ofii tana fatan hojjertani. Irra hedduun dubartoota miidiyaa kanarratti nabziyaa teessan tanaa fi uffatan hojjertan akkasuma namallee fatan hojjertan. Nama fatan hojjertan gaafa isiniin jedhu maaliif? Gaafa as baatanii shiinni isinii tole silaa shiinni tole shi'enni irraa ka xalabdanii xalabaanni silaa tole qullaa isaa gad uffattanii qullaa subhaanallahi akkana gaafa taatanii nama dhiiraa fattan hojjertan ufillee fattan hojjertan jechaadha. Rabbi isinaa qajeelchu anumaa isinuu dabalatee anama of gaarii godhee osoo hin taane anuu as bahee haasa'uu kiyya irratti garuu rabbiin waan hamtuu as baasee nanaan sobsiisini waan khayrii takka qabdu rabbiin arraba kiyya irraa baasu as baatanii gaafa lallabdan yookiin gaafa akkana taatanii qaama keessan qullaa haga jilbaa hagam akka taataniif akka itti jirtan isin ilaalaniif gaafa akkana goggodhattanii uffatantani tokkoffaa nabzee teessan fatantanii lammaffaa ummata dhiiraa asirra shabaaba hunda isaanii fattantanii isan rabbii wal gaafattan jechaadha. Inni lammataa mata duree tiyyata duraatti deebi'aa gabaa lamaan daldalina. Namoonni quraana barataa muuziqaa hordoftan. Namoonni quraana barataa muuziqaa fi waan argita walirra gadhiiftanii waan argita irra gadhiiftanii. Abboo warrummaa sheer godhu kunuyyuu ananaa galuu didee bara. Maafuma sheer godhaniituma peeji makiyya jala fidanii jedhee barana. Amma fakkeenyaaf ani feesbuuka yeroo hedduun hordofa. Wanti an hordofuufi waa hedduu achirraa dhagaafadhaan ustaazota jira fakkeenyaaf ustaazota irraa waa hedduu dhageeffadha diinii rabbii ni dhageeffadha. So kanumaafuu yoo akka tasaa feesbuuka gadhayaan maal arganii namoonni waan arge kun sheer godhullee bubbema. Qaraa dhaloota bubbee jedhamtanii miti anumaa isinuu dhalootuma bubbeeti bubbeen fuudhee na birallee geessa jechaadha. Sheeri nama hedduu bilookuuf jalaa godhan. Garuu akkuma rabbiin kiyya fuudhee naffidoon maal hin beekne irraa. Subhaanallah. Sanumaafuu nama tokko gaafa waan gaarii isaa hin taane sheer hin godhina. Sheer godhuuni addunyaa hunda waliin ga'u jechuudha. Isinitti tolu laalaa bira darbaa. Waan hin taane sheer hin godhina. Waan nama jibbisiisa. Yoo isinitti tole nama sanii koomentiin jala gorsaa. Yoo isinitti tole nama sanii yoo dogongora tokko argitanii koomentiidhaan gorsaa yaani yoo rabbiin qajeelche qajeeluu danda'a. Kanaafuu obboleettii tiyya tana tan quraana ofirra keettee simmaa gurra suuqattee muuziqaa ittiin hojjettu rabbi si haa qajeelchu. Rabbiin si haa qajeelchu. Quraana rabbii lafa nuu kaayi ati muuziqaa makaan kee qabadhu deemi. Qajeellumti rabbi yoo si jiraatte rabbiin si haa qajeelchu. Qajeellumti isaa yoo siin jirre numaas siin jenna waan biraa ganaan deenne rabbuma sii kadhanna. Kanaafuu waa lama hin jaalatan yoo muuziqaa jaalatte muuziqaa makaan kee qabadhu deemi. Yoo quraan rabbii jaalatte quraana rabbii kana baradhu dhala kan kee barsiisi hawaasa kee barsiisi waan beekturra namatti himi.
دين ربي براتشون واحد دوف سيجرجارة قاف في برتي واحد دو جيرو دنديتا أتين تونجيتشار سانو ما فو سقالين كي يسني ديرتي جرا بولين كيا بليس وأكنا كان الرا أوف قصدا جسي أما كان كيستي فساد هدو تبايتا سبحان الله ربي بني مكين ومن دلغن فودين في دجرة يا سبحان الله illeen si jiru kun fi addunyaan jirtu gara makka deemutti ilmi namaa gattaa'e masaalutti hin jiru rabbi keessa yaadachuutti hin jirtan hadda akkanatti oolee boru akkamitti oolee yaadachuutti hin jirtan miidiyaan yoo itti fayyadaman daangaa itti godhuu qabda waan itti fayyadamtu kamuu daangaa itti godhuu qabda jechaadha erga itti fayyadamte sanumaafuu rabbiin nu haa qajeelchu anumaaf siillee rabbiin haa qajeelchu ولكن جباد الدل أكنات نرى أفقصدو ينفتن مني وسونا من ودو ربي سفتني وفما نبزيت انتي تنفتن وجرت ربي سهاك جيل شو ملك كان قد سيسي قرآن ربي وفرقيتي أشرت قرآن ربي سرت ترقوفوتي ماشي ربي سيالا فسو قرآني سلا يا ربي كيا أسمع جواب سان يا دكيا نموني سنتولي شير غدا براناغا سبسكرايب غدا كومنتي بريدو بريسا ربين أنو ما إسنو هاك أجيل فتو ربي كيسن قدا دعائي برباچس جيسين كيس جركوني دعائي أكام برباچسا إيماني أكام برباچسا نما إيمانك أبو ربي نها قدو نما ربي في خلة ربي نها قدو نما ربي في هادة ربي نها قدو ججبات دا إسينين جدا نغانا ترى أنا في استوائي قدا وروني شيرين قونا شير قدا سبسكرايب قدا نغرغارا إسينين جنا غلطوما بكيسنو جزاك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته